mootummaan faannoodha jedhee ijaaree darraa keessatti gaafa waraanni bilisummaa Oromoo loluun deemu isaaniin inni meeshaa gurguddaadhaan kavari isaan godhaachaadha. Dirree deemanii dirreetti wareegaman hin deebine ammas dirree jiranii hin deebine bilisoomne jedhanii dirreedhaa galanis hin deebine Oromoon ittuu itti hammaate malee falmii yoo karaatti ba'an harka wal jala qaxxaamursanii akka falmatan kan akeeke Jawaari. Isaan sun warri yeroo san ammas hayyuu ta'an ammas ta'anii goyoomanii bilisoomne jedhanii galanii. Gaafuma isaan galan sana Wallagga Baarratti nama torban qalamne gaafuma isaan galan sana. Yooyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa sagantaan keenya guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee jiru. Mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin harka kennatanii keessaa warroota seeratti dhiyaachuu qabantu jiru, kan yakka dalagantu jiru, warroota seerri gaafachuu qabatu jira. Kanaafuu kananneen malammalee baasa jechuudhaan ibsaa baaseetu jira. Akkasuma waraanni bilisummaa Oromoolee karaa nagaatiin galle jedhanii nu keessaa hattuutu jira jechuudhaan kan dubbataa jiranii. Kan odeeffannoo keenya guyyaa irraa keessatti kana qabannee isiniif dhiyaannee jira. Yaadota namootas qabannee isiniif dhiyaannee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya. Anis jidduu keessatti kan yaada kennadhu ta'a. Ammaaf gara yaadota namootaatti isin dabarsa. Hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Mootummaan faannoodha jedhee ijaaree darraa keessatti gaafa waraanni bilisummaa Oromoo loluun deemu isaaniin inni meeshaa gurguddaadhaan kavari isaan godhaachaadha. Kanatu jira Oromoo. Rakkoon 4 kiiloo keessa jira isiniin jenne. Lakki 4 kiiloo keessa hin jiru hoo jettani hin dhumtu jechaadha. Wanti biraa homtuu hin jiru. Karaa gabaabaa hin dhumtu jechaadha. Qabsoo kalee qeerroon kumaatamni itti wareegamee ammas itti wareegamaa jirudha. Ittis dararamaa turre waan hedduutti argaa turredha. Gaafin kalee jaallan qabatanii dirree deemanii dirreetti wareegaman hin deebine ammas dirree jiranii hin deebine bilisoomne jedhanii dirreedhaa galanis hin deebine Oromoon ittuu itti hammaate malee waan argatees hin qabu akka kiyyatte jechuudha. Akka mataa kan koottaan dubbadha. Tarii immoo warri amma bilisoomneedhaan kanatti illee quban qabinaa bilisummaa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkuma odeeffannoo keenya mata duree Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkuma jalqaba irratti mata duree keenya isinii tuqne mootummaan Itoophiyaa waraana karaa nagaatiin galanitti irratti namoonni seeratti dhiyaachuu qaban jechuudhaan malammalee baasaa jira jechuudhaan dubbatee jira. Wanti kun garam deemuu danda'a yoo jennee kan ilaallu ta'e mootummaan Itoophiyaa namoota kanneen baasa jechuun namoonni karaa nagaatiin galan kunniinis yakka dalaganiiranii yakka dalagan saniif dammoo mootummaan dhiifama isiniin goone kanaafuu seeraan hin gaafataman jechuudha. Kana jechuun miseensa haga hooggansaatitti waan dhiifamu hin qabu jechuudha. Guutumaan guutuutti waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin galan. Kana jechuun waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin galan nagaan Itoophiyaa keessa hin jiraatan jechuun baay'ee nama ulfaataa. Sababni isaallee mootummaan ammayyuu dubbataa jira waan ta'eef akkuma kinoo yaadota namootaa kanarraa dhageessan kanatti waraanni galee guutuun isaa waraana bilisummaa Oromootii warra yakka dalagaa ture jira jechuudhaan namoonni waraana keessa jiranis akkasuma namoonni dhuunfaadhaan waraana bilisummaa Oromoo beekanis dubbataa jiranii jechuudha. Kana jechuun waraanni bilisummaa Oromoo hin galee waraanni bilisummaa Oromoo bosona jira kan galee hattuudii fi warra nama saamaa ture jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiru hin saamus namas hin ajjeesu jechuudha. Kana jechuun mootummaa mataa isaattuu ragaa bahee warra seeratti dhiyaachuu qaban jedhee dubbatuun isaa warra amma galee keessaa kan yakka dalaganiitu jira. Kanaafuu kan seeratti dhiyaatantu jira jechuun isaa. Kana dura warri yakka dalagaa ture, warri baankii saamaa ture, warri nama ajjeesaa ture waraana amma galee ganaa jechuudha. Kan bosonatti hafee waraana bilisummaa Oromoo isa dhugaatii jechuudha akka mootummaan amma dubbataa jirutti. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa ammas irra deemuudhaan namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isin jenna. Ammas gara yaada namootaatti isin dabarsaa. Anis jidduu keessatti dhufee kan yaadadha. Anis jidduu keessatti dhufee kan yaada kennadhu ta'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya hamma xumuraan faatanaan affeerraa keenya gara yaada namootaatti isin dabarsa. Dhuguma wanti Oromoo kun dhugaa rabbii baay'ee rakkisaadha, baay'ee dadhabsiisaadha. Uummata keenya dafee dogoggora, uummata keenya dafee gowwooma. Maaliif jettanii akka kaleessa ennaa isin bira jiran sanatti hin yaadina. Of eeggachuun dirqama ta'a.
Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa sagantaa keenya guyyaa har'aa waa hedduu akka baratan waa hedduu akka hubatan abdii qabna akkasuma yaada namoota irraa waa hedduu akka baratan waa hedduu akka hubatan abdii qabna waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waa'ee waraana bilisummaa Oromoo galee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hafee gargar baastanii akka hubatanis abdii qabna sagantaa keenya guyyaa har'aa akkanumaan golamnee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha namoonni yaada qabdan gara koomentiitiin yaada keessan nuuf kennaa isiniin jenna.